dhibee kamiifuu bikka jirtanirraa nuuf dawwaltanii kallattiin dawaa fudhachuu dandeessanii kun akka obboleessa keenya kana kanatti kanaaf dhibee saayinasiitii fi asmiitii obboleessa keenya kan dararuu jiru kanaaf sababa sanirratti hundaa'e kunoo dawaa ajaa'ibaa qopheessinee fi kunoo laaluu dandeessanii akkasitti kunoo dawaa saayinasiitii fi asmiitii guutuutti qaxfa karraa godhu jechuudha kuni chaappaalee keenya kanaaf kuni kaardii isaatii jechuudha. Sulaiman keenya kunoo sigalee kaardiin keenyas kana fakkaata sumaanuu isin hundinuu laaluu dandeessanii na sababa kana ta'e jecha na wallaansa halaala bikka feete jiraattee alama addunyaa kanarraa bikka feete jiraattee dhibeen hin rakkatin siin jechuun meeshaa sabalamentanii kilinikaaleen kanaafuu lakkoofsi kunoo asirra gadhiifnee jirra qaxxitaan nu dawwaltanii dhibee kan nu himtee bikka ati jirtu dawaa si erguu dandeenya jechuudha. Fedhan ayiroopilaanaan si erguu dandeenya, fedhan makiinaan si erguu dandeenya jechuudha. Hundaanuu fedhan poostaan si erguu dandeenya jechuudha. Hundaanuu wallaansa seera qabeessaa fi haalan bifa nama hin miinen namni ilmi namaa sigalee bu'aarraa arkatuun wallaansa aadaatii fi ammayyaatis tokko godhee kan alama kana addunyaa guutuurra kan nurra kan beekamu. Doktor Meesar Sabalamentary Clinicalii ana mataa kiyyaa isinii waraabuu jiraachuu dirichitii sigalee haala fayyadamtoota maamiltoota kiyyaa isiniif ibsuuf jechuudha. Kanaafuu dhibee asimiitii fi dhibee saayinasiif namni rakkachaa jirtan hundinuu kunoo dawaan keessan kana nuqunnamaa qaxxitaa nuuf dawwala nuqunnamaa lakkoofsa keenya kunoo duwwaa 9-20-68-83-83 duwwaa 9-87-87 qaxxitaa nuqunnamuu dandeessanii baay'ee.